Waaqayyo dura waamaa ture lakkoot turan. Ila kun karaa raajii bareedaa kanaa waamaa ture innasisi ammas itti deebi'ee sagalee dhufe finfiigaa irra akkatti Waaqayyo waamaa ture kan ammas irra deebi'ee dhufe otoo nuti asii kadhannoo inni dhiibu sun amma dhaabbateera. Ameen. Warri naman ameen jedha. Ameen. Eechi warra amantan immoo ameen jedha. Ameen. Kan hin amannes qixxeedha kan amanes qixxeedha. Harka ol kaasaa. Harka ol kaasaa. Humna dhiiga oolichaa dhiiga dhangalaase dhiiga Yesuusiin amma iddoo ishiin jirtu kintaarotii kana gogsineera. Ameen. Harka ol kaasaa gogsineera. Ameen. Bilbila ishii qabdaa? Hin qabdu. Hin qabdu? Haati kintaarotii hin qabdu. Namni bira jiru jira? Hin jiru. Bamana qabdii bamana karaa duraala jira ishiin mineera. Tole egaa amma amantumaan bilbilatti bilbilaa irra nuti. Hin danda'ama jedheenyiiti. Mee torbee dhiignota asitti cubuu ji'a tokko fayyuu ishii namni asumatti ragaa sinitti baata. Meera jirti dubartiin sun? Kaa'ime? Meerri ishii? Fayyiteettamii? Dhuga bamsarraa cal jette. Tole asuma baatee fayyite miti? Mana galtee miti? Mee galateeffadhaa waa ishii Waaqayyoon. Warri dhageessan ji'a tokko dhiigni dhangala'aa asittuu dhangala'aa ture. Miti? Akkasuma miti obboleetti kun. Asuma garuu nama erginee fi xinnisuma irraa dhaabbatu. Dhiigni akkasii si faana na dhiiga walitti dhaaba. Fidi harka kee. Ija kee walitti dhaaba. Orraala siin kaapasiya. Tokko, lama, sadi. Eebba fuudhee galii. Ameen. Dhiiga Iyesuus Kiristoosiin kintaarotii ishii gooneeraa dhugaa ba'umsatti dhiikoota. Ameen. Arsii harkatti kiisitti qabatteerta? Kanas kennitu miti. Aizo. Qabadhu. Harkatti mee tokko qabadhu. Weelaa zii katasiyaanoo. Amma maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Kalee kan dhukkubsattu eessa jirti? Gara gooroo. Garuu kan nama dhibu keessaa waan zarii keessa yeroo baay'ee yookiin sanyii keessan dhiibutu jira. Akkasin hin milkoomne waan godhu jira. Waan akaakilee keessan irraa baramee akkasin hin milkoomne godhu jira. Har'a garuu maqaa Yesuusiin hundeensa gogeera. Ameen hundeensa gogeera. Ameen hundeensa gogeera. Amma afuuraan gooroo dhaqnu. Mee gara gooroo dhaqnu afuuraan. Gooroo jechuun warri hin beekne gara Finfinnee. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin kaleen iddoo tokkotti haa fayyitu. Adura Waaqayyo kaleen ishee haa fayyu. Kaleen ishee haa fayyu. Kaleen ishee haa fayyu. Namoota baay'ee wanta biyyoota garaagaraa irra fayyisee argeera amma fayyinni ishee bira haa ga'u. Fayyinni ishee bira haa ga'u. Harka ol kaasaa gooroo irraa haa fayyitu amma maqaa Yesuusiin. Haa fayyitu. Haa fayyitu. Haa fayyitu. Haa fayyitu. Si'a torba sagalee guddaadhaan haa fayyitu jedha. Tokko. Lama. Sadii. Afur. Shan. Ja'a. Isa torbaffaa. Dhiiga Yesuusiin fayyitee. Lachuu isaanii dhuga ba'umsa fiddee dhufta qarshiyaatti qabatte amma eebbiseera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin qarshiyaatti qabatte eebbiseera. Ameen. Eebbiseera. Ameen. Eebbiseera. Ameen. Qarshii gattee beektaati? Amma adaraa kee baay'inaa miti qarshii gattee beektaa? Dhibbas gati dhibba lamas qarshii gattee beektaa? Yeroo meeqaan beekta gatoo keessa? Si'a lama. Qarshii kee balee kaasee seexanni akka qarshiin si harka hin teenye godhe har'aa kaasee garuu eebbatti sii geeddarame. Dhaqi mallattoo falfatti dubbate eegaa olichaan. Mee galatee badaa sirriitti harka walitti gosa kaanaan. Nama tokko garuu maqaan natti dhufa amma isaan kun hiikamaniiru. Amma nana si waame kaasee hin ka'u isaan amma fayyaniiru. Nama simboo jedhamtu natti dhufti maqaan. Maatii keessan keessaa haa ta'u, as keessa jirti haa ta'u. Mee nama kana namee beeku simboo nama jedhamu. Harka natti agarsiisa meerri nagarre. Meerri jiraannaan harka natti agarsiisa. Maatii keessan keessaa haa ta'u, as jirtaa haa ta'u harka natti agarsiisa. Simboo.
maqaa Yesuusiin sammuutti deebi'ee namni akkasii jiraannan harkanatti agarsiisa. Nan kadhadhaaf. Umurii edda naan baafne Waaqayyo daa'ima haa taatu, jabduu haa taatu. Darbu maal akkatti natti qabdare? Harkoo fayyaadha. Maal keeti? Simboodha maqaan ishee? Dhugaadha? Kottu. Kan kee maalidha? Haadha manaa obboleessa kee. Okay. Mee namni biraas harka kaasee jirta? Kottu meeti? Ishumti dhaabbattu kottu. Kottu alamitu. Kottu atis. Kottu. Weelasi katasiyaanoo. Maal keeti? Durbii? Durbii kee. Eessa jirti? Bakka jechuun gargadii kana. Mana qabdii? Daa'ima. Eeshi sinoo? Kan mucaa keessanii eessa jirti? Bishooftuu? Mataa dhukkubbii himattee beekti kan keessa? Beeku garuu tollee ni bira miti. Simbira miti eessatti guddatte? Naannoo biraatti guddatte gadi. Kan keessa sirriitti himtee beekti? Okay. Esh. Kota sinasika. Kasinis bakka ishii kaa dhaabbadhaa. Kota kasika. Wena silkatasiano. Ele vehele mesia. Amen. Otoo sinasessanii Waaqayyo iddoo biraatti hiikeera kan keessan. Hiikeera kan keessan. Hiikeera kan keessan. Hiikeera dhiiga Yesuusiin. Namni suura gurdii baattee jirtu meeqa kottu? Amma sirnaan kadhadhaa suura gurdii nama baattee jirtuun arga dafi kottu. Orrala silkatasiano. Harka ol kaasaa. Harki Waaqayyo nama dhagayeera jedhaa. Yaa eessa jirtu? Maal hojjettu? Hin baratti? Maal barattu? Kudhan? Kudha lama? Okay. Yesus gooftaadha. Mee ameen ameen. Mee ameen ameen. Amma mucayyoo kana seexanni yeroo baay'ee karoora gurguddaa ishee irratti baasa. Baay'ee lolamti. Baay'ee lolamti. Jireenyi ishee yeroo baay'ee jeeqamaadha. Seexanni nagaa ishee dhowwa. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Mee as bahi mee waa tokkoon si gaafadha. Gurrattan si gaafadha waan ta'eef. Isin harka wal kaasaa. Humna dhiiga Yesus Kiristoosiin simboo eebbiseera. Simboo eebbiseera. Simboo eebbiseera. Humna dhiiga oolichaan simboo eebbiseera. Mee harka keessan as qabaa. Daa'ima kana mee raajii bira dhaqi. Raajii bira dhaqi. Akkuma simboo jedhamte simboorra kaa'eera Waaqayyo. Mee ameen. Hafuurri Waaqayyo akkas naan jedha. Illoo lamti malee mo'amtu naan jedha. Ameen ameen. Illoo lamti malee mo'amtu naan jedhe Waaqayyo. Qabaa. Tika bi maiki. Humna dhiiga olichaan. Humna dhiiga olichaan. Humna dhiiga olichaan. Humna dhiiga. Qabaa. Arginani si bakka sababa godhee waan ishee asii. Humna dhiiga. Apa katin dia bini? Amin.
Amma wantoonni sitti dubbadde mee qabadhu maayikii wantoonni sitti dubbadhu kun sirriidha. Hin aartii of jeeqaa turte nagaa dhabaa turte wantoonni nama si gaafadhu kun immoo hin didde malee karaa sanaa qabanii ishee hambisuu waan baay'ee yaalaniiru. Sirriidha wanti nama sitti dubbadhu kun hundinuu sirriidha. Har'aa kaasee Waaqayyo akkas naan jedhe karoora diinni ishee irratti baase dhiigeera. Yoom bu'aa turte ishiin? Kaleecha bu'aa turte. Jireenya ishee jibbitee bu'aa turte. Isa kaleessa ishiin bu'aa turte garuu Waaqayyo har'a dubbachaa jira. Ameen jedha. Amma naati asii baateedhiin Waaqayyo ifa haaraa sirratti baaseera hin jiru inni si qabeedhiin. Humna dhiiga olichaa qabadhu laphee kee. Gaafatanitti maal jedhe? Bilbila qabdi? Hin qabdu? Har'aa kaasee humna dhiiga olichaan siifisi simboofis naganaa ta'u. Dhaqe bilisa. Yesus gooftaadha fidhaa suura haati ergaa ishiidha itti miidhu gabamsa dhufti waan nama siin jedhe hundumaa itti humna dhiiga Yesus Kiristoos nama Naazreeti.